ilaalisan goota akkasii goota akkanatti gangalchee miciyyoo deengatti gangal namarra gangalchee kan samii ilaalu goota saniati. Maki wanti kun garuu baay'ee garaa keessa si hafteetti irraanfachuu dadhabde. Hojiitti sanatti ni garaa keessa si hafte irraanfachuu dadhabde. Homaan taphasaa caalaa garuu garaa keessa si hafteetti dubartii sana faana taphachuun koo. Natti biqilchi. Wallahi dubbo fanda qabito. Maaleti? Ay baay'ee wanti kun deddeebistee tuffate qabattee garaa keessa si hafte. Si gubdeetti masala. Maal na gubdiyaan? Ani maalan beeku. Eddeen gaddaa akkasii. Araanoo manatti hin fakkaanne. Araanoo manatti hin fakkaanne. Eddeen gaddaa. Dhugaa? Garuu immoo irraanfachuu. Garuu irraanfachuu dadhabde maal? No. Ay. Inuman si harka irraanfachuu. Maaliif taphatta jedhini? Haa taphatu isaa rakkoo miti ammas. Bishaan dhugee dhufan obsi. Ish. Intini kasih itu gizi lagi kok. Siti intini kakasiin korine groroke. Hojii teeroon galu ani nargine. Ati fakkeenyaaf mana jirtaa jechuudha. Lippistiikii sana yeroo argitu maalitti? Akkanatti boobsiin sidhee lafa sirbisaa jechuudha. Osman Atarree. Akkana boobsiin sidhee lafa sirbisaa. Osman Atarree maali dhawtoon jedhi? Egaa sidhee boodan si gaafadha. Wataadara faanaan bultii ijaarrata qashti. Osoo mana hin gahin dura ifirra laaltee dhufuu qabdi. Garagalchitee takkiin darbitee biraa bittee uffattee dhufu. Kuni hidhii biraa fiddee dhufuun rakkoo. Ani beekaan fidee dhufee dura gaafachuu baay'ee. Safuudha ree. Amma fakkeenyaaf itti yaajeenyutti. Amma fakkeenyaaf amma otoo akkasitti garuu fiqiriidhaan amma dubartoota akka waan akkasiin gorsaa ture. Amma itti daariin baay'ee diigamaa jiru kanaaf maal jetta seete? Ati yoo biltii taate maal jetta seete? Qalal goote fiqiriidhaan wayya ishee waan hundumtaati immoo waan hundumaa qabsoo goota buluuqqisiirra marsii goota. Fikiriin akkasiin ta'uu barmaati. Fikiriin akkasiin ta'uu maati. Ila akkam godhu seeta seeta. Akkam godhu qabda seeta. Safuudha. Akkoo safuudha garuu sittan hima qoyi. Si mooyeetiin jira ammas. Namooti rakkoo hin qabu naqaxxatu. Garuu akkam gochuu qabda seeta. Waan hundumaa qabsoo gochuu booskii miti waan hundumaaf bar booskii miti waan naan maakisha. Akkam goota seeta amma fakkeenyaaf akkasitti. Ani nargine miti asirratti laalu lippistiikiin jira. Kaza amma akkasitti raachuu koo akkami hojiirraa dhuftee raachuu koo namatti asis naam dhungachuudha dura fikiriitti kennita dura. Maaliif hojii dadhabeen dhufaa waan baay'ee jira. Naayyee sambuuta. Idduma fuula koo hunda jimlaadhaan dhungachuudha dura kiisingii. Jimlaadhaan maaliif seeti dadhabee dhufa amma fakkeenyaaf hojiidhaa dadhabee dhufa. Aara galfachuu qabu. Idda fikiriitti kennitee rilaaks godha mitiin alamii argee sila. Idda rilaaks godhee booda maal jettee gaafatta seeti. Raachuu koo maalini timaatima si tuqaa tiishartii shamiizii kee timaatima si. Kollaa namni akkasii sun kuni dhiirisi. Kuni fiqirii miti. Diimaa si tuqee maali osoo ni shaabbisii guddaa kan argu diimaa. Namni akkasii turraa. Box mani sidaan garuu safuudha bar dhiira dha'uun sin dha'u garuu nin aara. Ko aaruun immoo bultiin ta'u qashtanii si gorsaan jira baraan gafa keetii. Sin dha'u makkam dubara kee dhiira akkam
Lafaa ka'een miti bar. Lafaa ka'een miti kan andasitti maaru. Dubbiseera waan baay'ee miti. Ati maa aarta sin dhabu jechuun boksiin miti no. Kuni bara akkanumatti malee boksii kamsidha dhiira akkamitti akka aadaa Oromootti dubartiin dhiira irratti hin utaaltu. Asanuu abbaa mana irratti dhorkaadha. Kanammoo namoota gurguddaatu jira. Atoo maaletta? Ani immoo waan namni gurguddaan joosuun sirriidha waan ta'eef ittiin fayyadamaa jechuuf turaaf. Malee boksiidhaan. Sanifuu sin gaafadha jechuu barbaadeeti. Narreebdu garuu akkaataan itti gaafannaa immoo ante eessayyuu talkas akkas ta'e dhufte maal inni kumna akkas ta'a. Sanumaa isin jaagaa sanuma jaanii dubartiin. Akkas miti akkasidha mani waa tokko intiin saayinsiin sitti maarra qalal gootee maal jette raachuu koo maal inni ilaa akkasidha. Raachuu koo maal inni immoo shamiza kee timaatima si jalaa tuqeette nan argamite akka timaatiman taane bara anis nan beekaati sin beekta yeroon argu argite. Kazan akkas argite wiyyaara timaatima miti intin mucaa bashaatu jedhamtu sanatu iddoo hojiitti yeroo akkas nagaafatu chaappistiikiidhaan na tuqte malee timaatima miti sinan jedha jechuudha. Walitti hin deemure as biraa maal godhe chaappistiikii? Yaa taadiyaa akkas jettee yeroo akkas amma ishee gabaabaa yoo taate amma fakkeenyaaf bashaatuun gabaabaa yoo taate ishii baqaa nagaan buli jedheen akkas hammadha miti. Namni gabaabaa gabaabina isaa beekeetuma bika harkumarras dubbisa jechuudha. Olii xatee as bira hin dhufu. Namni hundinuu dhaabbina isaa beeka. Fakkeenyaaf dhaabbina kiyya gabaabaa yoo ta'e akkuma dhaabbina kiyya. Maakii maaliif irraa hammattee nagaan gaafattu? Maa girgirri kaasa? Akkam numan ja'ani jee akkam jeeti malee akkana jee rammaxxanii hanqa shaabbitii akkas ani akkas kiisiin jedhee maali akkas kiisiin moo maaf akkasitti ani akkas jedheera. Akkana jechuun akkanatti hammachuu. Akkas amma fakkeenyaaf kun amma maakii siin immoo siin galu bar dubbiin baay'isuu kana naasa qaayyaata. Woy hayyee gaame. Kun amma akkas isheedhaa jennu. Annaaf gala garuu akkaataa ati itti ibsitu. Kun amma fakkeenyaaf akkasi miti. Akkasi wal gaafatta miti. Akkanatti wal gaafatarree. Maa isin maali akkasittidha wal gaafattuun akka akkas wal. Akkanatti. Akka? Akkanatti laa salaamu inni dhiiraaf dhiira ati maakii ati bar dubartii. Dhiira moo laala akkanatti laa akkanaan yaadate kun akkam jirta nagaa fayyaa. Ati maaliin inni baay'ee bar ila jaallan qabsootu akkasitti nagaa wal gaafate jaallan qabsoo waraanaaf deeman.